waan ajaa'ibaa isinii qabna. Sa'aa muraasa dura biyyarraa bilbilameeti bakka ummata Kolaraadoo argametti kabaja ummata Koloraadoofis kabaja ummata Oromoofis kitaaba kana birrii 1,000 warra Koloraadotitti na dabalaa jechuun doolaara 1,000 warra Koloraadotitti na dabalaa jechuun hoogganaan bilxiginnaa duraanii ka amma mana hidhaatii bahe Taayyee Danda'aa kitaaba birrii 1,000 maqaadhaaf dhaaddannoodhaaf qofa oduu hin taane maallaqni galii ta'ee koreetti agarsiisee jira. Taayyee Danda'aa ministeer deetaan dhimma nageenyaa duraanii hoogganaan biiroo adda addaa keessatti bilxiginnaa jalatti dalagaa ture hidhamee dhiyeenya kan mana hidhaatii bahe Taayyee Danda'aa doolaara 1,000 maal jetta amiin waan jenna obbo Taayyeen baga rabbiidhaa isin baasennaan obbo Taayyee baga miseensummaa Denver Kolaraadoo fudhattan jennaan obbo Taayyee warri Denver Kolaraadoo rispoonsara isinii erginee qubataa magaalaa Denver isin goona jennaan obbo Taayyee baga rabbiin qabsoo qeerrootti isin make jennaan obbo Taayyee baga rabbiin qabsoo Jawaar Muhammadii walii isin araarse jennaan haya namarraa nama baranii jedhan Sheebadruun erga ganamaatis dhaabateeffataas yooma Jawaar akkuma isin beektan qabsaa sabaa gara badhaasa Oromoo kenne hawaasa Itoophiyaatti isaa waliin qabsoo jira jedhamni akka walii gad deemaa diizaayinii qabsoo Kolaraadoo irratti ammoo maal haasa'uu qaba uummata Kolaraadootiin maal jechuu qaba waan jedhu ammoo isaaf dabarsaa kabajaan hamilee guutuummeen Jawaar gara waltajjii nu dhiyeessitanii harka kennaaf meeroo tokko ol kaa'anii eenyu hojii galatooma mee ol ka'aa haga inni ol kaa'u illee olma jedha inshaalla ta'aniiraa teessanii hamilee Jawaar Muhammad gara waltajjii hamilee inshaalla hedduu galatooma hawaasa kennaa isa hamilee akkam ooltan nana geessanii ayyee ulfaadhaa osoo mallatteessuu akka irraa argite hedduu galatooma warri Kolaraadoo cabbii isinitti fide moo isin fide yeroon as dhufu hunda amiin karmaan naa baana cabbuma dhufaa oola ati Minnesota irraa waan dhufu fedhee dhufu jira fakkaata ana olii fa'aa isin gaafanna guyyaa si jalaa balleessu garuu cabbiin sun isin dhoorguu dhabee akkanatti baatanii simachuu keessaniif deeggarsa keessan agarsiisuudhaaf kitaabas fudhatanii dubbisuudhaaf dhufuu keessaniif hedduu galatooma hawaasni kun hawaasa galata guddaa qabu. Ani jalqaba dargaggummaa irraa kaasee gara Oromoo Faris yeroo emmeen yeroo Oromoo Piroofeesar yeroo adda addaatti mariidhaafis gargaarsa keessaniifis yeroo walitti dhufnu akkana dukkaatanii qabuudhaan hamilee keenya dhiisitanii deemtanii keessattuu kakuma lamaa fi sagaleen irraa ni yaadattanii kuma laa 19 sagalee akkam Sal. Ammo akan waya jiru me waya ye ko
Kumala aku rasa kalian tadi kapan dulu terbentuk. Wah ini kita kayak terus, ini tahu? Sarung tak jiwan ni. Bus ni kau seluruh perisuk boleh ada dina deh. Ajaib orang. Unda aku pak golek deh ni. So apa dia? Hari apa kes aja tu? Oso bifaran, oso naran, baru chapter naran, bukan naran. Kes ini je tu. Kitab yang mungkin wana gamau jindalin. Urutan dah berkesat. Oso kan bundura tak kafaci tu lah. Fuji ojan ni. Kan kesat tinggal main lah. Mari nama golongo. Dukun nak kapso itian. Kalau umat agaknya kapso lah maduro wala tu reta. Murna alaga, murna urma jala. Roro umat agaknya gaya jutur akasu lah. Ratu kita tu ret. Karena magolaju rummo. Karena magolaju rummo. Murna nuke sabai. Kagaru dan tafi. Jadi umat kanan ini. Kadan tafi. Jadi umat tu biasa ini. Kamirgafi. Walaupun mau umat ini. Kalau antum mana toko jari. Umat cakake same ajese jirachu berbadu. Ubir raka sudan. Serna umat kenya man. Kau umat kenya gitu. Kadan deti nisa umat kenya fakka. Kau ciman nisa maka umat kenya orkaf. Kabulcin sa tersimon sa maka sabakana kabaci. Laburat pulle fanne udah saja rakyat. Halu tambah jiran, wan toko ubaci sun hada biasa ubaci sudah lanjut. Tapi kayak nyawa darbi umat kayak nyerah udah kesi. Warga agama ubati kalian dengar video le bayan tuh nana ngerti itu. Biasa kesa tiru amat, rako dina ke hamad jira, rako nagenya hamad jira. Rako le lamang tulis buah dogongora takau kara jallata abi ini murni sawo jinjiru. Bara kuma lama aku sedih terkasa di perusahaan itu. Uso itu iwan, kau agam tadi. Uso kadanu. Biti tunggara senapare temu indan desu. Biti tun karena demokrasi jauh dah kapti. Umani kayak nyoga sentani olif kakap saya. Senapare alaga buse senapare fi kasu dah tol curah miti. Umani kun gateti senapare timba dah tu inkabu. Karena falik orang motif teh sebelum mau tak kesempat biar Ethiopia tilis teh Allah kayaknya malu karena demokrasi jauh dah jenne roiwan isin jori melewat kebatawan beitan orang monis teh nami umani Ethiopia ucap kembali demokrasi gini gaya belum berbadu nutu sini betul umna kabina jadi karabur mal gaji. Dulu Oromia kesa murmin tiket, tincil tiket. Kerom pada yang goresan bahasun, kau yang kau bosan negara itu. Murni keron anggur rabasunis, kau yang kau tidak Tigray itu lega. Warisan buza bahatani, nus wara Tigray capsa turan surimo, marsa isa egate, lolat sede itu. Iro amma karat, nanoleng sajam biyati, practically. Hal kawasan madam, serna motor masuk ke sendiri. Di negeri biati, barak mana aku sedih. Euro murni yang mau kurang gua kabar tu. Dolar itu kembali jam betul betul. Arra, jaga kaya buya di juru jeratik di bawah shelter bisa dijerat. Namni kanambo nuo jerat fayang kau. Ya. Tiga anak apa itu? Biar kaya jirtu orang rafu nanti darah boleh ni je tu. Anak kurulan lawan shefu. Mana masih video sampai diwan namun nari kan kisah. Alat di negeri biasa ni. Boban kasih ni betul kopi toko sih officially. Nanti boban gara kasih kuda wait tu legafa jarum nambol. Harra di betul kopi toko boban injiru motor mana kasih kaya tu je tu. Ibbala malu nami dawe taksin bifakanan guya afu guya sha durgupo biya tugupo mana murti ti danya nak kasih galak kiso kan ida
Arra gaza guuttachuudhaaf gubboo kan qabda. Boba'aa guuttachuudhaaf mallakeetiin guuttachuudhaaf kaadreedhaaf milishaadhaaf kaabineedhaaf gubboo kan ta'e bifa kanaan deemamaa jechuudha. Kun haala hedduu nama gaddisiisu gama diinagdeetiin kan jiru waligala gama diinagdeetiin haalli uummanni keenya keessa jiru. Kan kanaan meeshaa jiru immoo rakkoon doolaraa uumamuu boba'aan hanqachuu qofa miti. Ummata kana waanuma hiyyoomsuudhaa itti ergaman fakkaata. Waan hin kalee barreessu yoo ilaaltan. Waggaa lamaan irraa yaada maraatutti akka fidan. Kunis maali? Qamadii biyya ala erginaa jedha. Qamadii ala ergina jedhanii waa lama godhan. Tokkoffaa lafa qamadii baaftuuf hin baafnes akka waan isaan uummata kanarra beekanii Harargee dhaqanii uummata jimaa silaa gurguratu raammisanii qamadii faajjeessan. Gara Awaashan ni beektan gara Maqii kana naannoon sun kuduraan beekamu shunkurtiidhaan kaarotiin dinnichaan kanaan beekamu. Ummata dirqisiisanii milishaan irra dhaabattee akka qamadii facaasu godhan. Facaaseen yoo sanii dhiisanii hoo mee rabbi jaani beektanii dachee hektaara tokko irratti qamadii fi shunkurtii wal qixa miti bu'aan inni mul'isu. Sankoo osoo hin ta'in galteen seenuu laafaa miti. Namni boba'aa bitee jenereetaraan bishaan baasee masnoo hojjetee qamadii isa baasu naannoo sanitti. This is basics. Economistii ta'uun hin barbaachisu. Uummataan dirqanii qamadii facaasan. Taasistuu yersan. Oomishni hoggaa ga'u gatii itti murteessan. Gatii magaalaa osoo hin ta'in gatii mootummaadha. Gatiin magaalaa 5,000 osoo jiru 3,200tti muranii irraa fuudhan. Dirqisiisanii irra deemanii jechuudha. Alergii boona jedhanii muummichi ministeeraas pirezidantiis gabbeetii dhaadatanii geeraran. An Naayiroobii ture icciitii qubaan qaban ture. Maal goote beektaa yoo naggaadeen qamadii kana Arsii Baalee Shawaa keessaa bitaniituma hanga tokko Moyyaalee geessanii akka waan Keeniyaa dhaqee qara dhoofisanii olma deebisanii hawaasatti 5,000 6,700 gurguratan. Enu kasaare qonnaan bulaa. These are the dire consequences for the country. Maaltu uumame waqiitti fakkeenyaaf. Uummanni waan kasaareef marsaa itti haadu gatii garii dhiisee biraa yaa'e. Warri achi deemuu hin dandeenye hoo taataaqii fi milishaa kana biraa gurguraa jecha ijoollee waraana bilisummaa Oromoo fidee achi galfata. Wanni maqii fi naannoonni sun lolli akkanatti hiiteeffamu kanaan wal qabataa jechuudha. Namni silaasanii jiru qamadii kuntaalli takka biyya alaatti hin argamne ni kijibanii. Kuntaalli takka hundi deebi'ee dhufe. Sababa naannoo maqiititti shunkurtiin akkam facaafan dhoorganii qamadii facaasaniif Faasikaa Dabre maal godhan beektanii? Shunkurtii isaa fidan. Taanzaaniyaa irraa fidan. Can you believe this? Qamadii rakkoon qamadii biyya keessa osoo jiru biyya alaatii osoo galchaa jiran biyya alaa ergina jedhanii uummata dhoorgisanii akka waan gaariitti immoo kantiibaa magaalaa Finfinnee baatee shunkurtii Taanzaaniyaa irraa finnee jedha. So waliigala diinagdee biyyattii cinaa lolli daaraa godhe. Cinaa biliclicii beeta mangistii fi mana shishaa fakkaatu irratti dalaga. Kan raafee'oo bifa kanaan qonnaan bulaa kasaarsaa deemaa jira jechuudha. Namni keenya gama diinagdeetiin dukkaa'e isin daasporaan ni beektan. Dur $100 yoo namaa ergitan hangaan takka maatii akka tajaajilu. Har'a $100,000 hin ga'u. Maaliif qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa keessaa ka Ameerikaa caalee yeroo ammaatti. Namni keenya haala hedduu hamaa keessa jira jechuudha. Kun osoo ga'ee fi gaarii namni keenya. Barana gibira parsantii 300 hanga 1,000 dabala. Sankoo osoo hin ta'in saamicha maqaa adda addaatiin uummata kana saamaa deemaa jiran jechuudha. Osoo kanaan raafee'oo namni keenya bahee qotachuu hin danda'u. Bahee qotachuu hin danda'u. Abbuma fedhetti akka fedhetti ajjeesa. Viidiyooleen eeggata uumamaa taasisu kun bar wanti xiqqoodha. Har'a Oromiyaa keessattuu wanni hundummoo irra caalatti Oromiyaa irratti mul'ifatamee dalagaa beektan. Fakkeenya qamadii nama reefu isin jee Oromiyaa malee imaammanni qamadii dirqisiisanii qonnaan bulaa irraa fuudhu Oromiyaa malee jiru.
Kana wajjeesu kuno. Nama tokko yoo taataaqii tokko waa kafaluu hindi. Ureen mashanii jedhanii mataa keessa deema. Ni jeesa. Akkuma agartan kanatti. Kabiraa ka biyya miidhaa jiru waan koridoor jedhanii ittiin deeman kana. Magaalaa xixiqqoo Nibraa lama qabdu irratti daakanii magaalaa hunda darabudha. So galantu what is the mission for these people? Opinion dura abaaru sun baru fayya qabdi. Opinion dura abaaru wayyaanee ergataa maa ergamtanii jecha tureemi. Amma jara ammaa kana sheeyxaanatu ergatu jira. Kadura wayyaanee ergata jara ammaa ngora jirtu kan sheeyxaanatu ergatu jira malee they are so distracted.